Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenyaa baga nagaa jiraattanii ayyaanni gooftaa Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Baay'ee isin jaallanna. Yeroo kana dhuga ba'umsa haadhateen aadde Dashaa Lokkee qabannee afoo keessan dhiyaanna. Innillee kutaa tokkoffaa waliin dhageenna. Waaqayyo akka ittiin eebbifamta abdii guddaa qaba. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kuna waaqa arjaa waaqa amanamaa galanni fulfinni siif haa ta'u. Fedha kan kee ta'e adda guyyaa sa'aatii tana. Uduu garaa kee haadhateen naatitti nu buufterraa qabdee achiin durallee kabeettu. Eeddoo addaa nu goote guyyaa ragaa keetiif afoo keetiif afoo namoota afoo maleekotaa. Afoo qilleensa kana keessaa dhiyaannu hiree tana situ nuu kenne galanne si haa galu. Si galateeffannaa abbaa amanamaa maasii goona maqaan kan kee haa ulfaatu. Imimmaan ijaan haxxee harka jaalalaa keetii ammattee ofiin nu qabdee garaa keenya gammachuun guuttee afoo kan kee dhiyaanne ragaa kee bayuuf yoo dhiyaannu wooma baarrisinee harkaan qabnu. Afoo kee tikka galmaa'ee mara buqqifnee dubbisuu akka dandeenyu humni hafuura qulqulluu kan nama masakku tokko tokko kennaan akka nu masakkuuf si kadhanna. Ragaan kan kee oolmaan kan kee dubbiin kee ka amma dubbachuuf taanu kun qilleensarra oolee uumaa kan kee ka dhiphinnaaf imimmaan keessa jiru gatii ta'ee gatii dhiigaa kee mul'isu akka ta'uuf si kadhanna. Amanamaa kiyya amanamummaa kan keetiin amanamuu akka dandeenyuuf nu gargaara. Humna nu erge irra darbaa kenna uduu beennu humna dhabnee wallaallee ofoollinee akkasii yakkine as keessallee nu gargaara. Qalbii hubattuu onnee guuttattuu ulfinna tee jala ribxu tokko tokko kennaan ati nuu kenne. Arraba sochii arraba kennaa sammuu yaada kennaati ati fayyadan karoora diinaa nurraa qabe haga lafarra jirru ulfinna keetiif mi'a gati qabeessa taanee akka jiraannuuf humna nuu ergi. Ragaa lubbuu kee gargaaru. Maleekonni ati teessoo kee irra akka itti ulfaattu. Maleekonni ragaa qabatamaa qabatanii afoo kan keetiin dhiyaatan. Kan nama biraatiif karaa ta'u tokko tokko kennaan akka nurraa barbaachisutti onnee sammuu kenna nuu rogeessi deddeebii arraba kenna si kennine maqaa Yesuusiitiin ameen. An maqaan kiyya Dashaa Shuupharee Lokkee jedhamee maamamaa urgeen itti dhaladhe shaggulleen bakkee kan ishee jedhamti. Kuyyaratti guddadhee dhaloonni kiyya akkana. Ani Ruufaa Shuupharee Lokkee jedhama maqaan kiyya. Bakkee itti dhaladhellee Kuyyara. Maqaan kiyya Quxubee Wayyoo Waaqayyoo jedhama. Anillee ashaallee iddooma jirru kana dhaladhee iddoon itti guddadhe ammoo shaggullee fi Kuyyara guddadhee amma immoo Ameerikaa Poortilaandii irraa dhufnee dhuga ba'iinsa ayyaa dhaga'uuf yookiin immoo haadha keenya haadha tiyya yookiin aadde Dashaa isaan jedhaman irraa dhaga'uuf iddoo kana jirra. Waaqayyo isin haa eebbisu. Anillee abbuudhaaf kan murteessaa jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaa sirba bakkeetti guddadhellee achuma.
garuu jireenyaan amma immoo Ameerikaa naannoo Poortland Oregon jedhamu jiraata. Sababiin guddaan wal geennee fi dhugaa ba'umsaa haadhateen ayyaara dhaga'uu barbaanna. Isaan ammoo jireenya isaanii barbaadu keessatti haala gaariin darbamu hunda hubachuu fi dhaga'uuf dheebuu guddaan as jirra. Kanaaf amma hennaani ayyaa gaafii qabna. Jireenyi keessa oduu gara Kiristoosiin dhufne maal fakkaata? Jireenyi kiyya oduu gara Kiristoosii hin dhufine dhibee miidhamee ture. Dhukkubsata guddaa irra ture daa'imummaa kiyyatti. Naaf fakkaata waggaa kennallee yoo san hin beeknu nama waggaa 10 ture dhibamee uduma dhibamu waggaa fixee waggaa 2 keessa seenee abbaan kiyya na yaalee dadhabee seexanni baay'ee na naannessiti baay'ee na rakkifti uduman akkanumatti nagayumaan taa'u as laddayuma kiyyaa as nabbayee seexanni qaallicha moggee meetaa faawi fooyya seetaanaan jedha hinnaa tana akka badaa wayii sodaadha. Eedduu ture moo? Ifuma guyyama kana akkanuma guyyama kana akkana na dhufeetuma as nabbayeeti qubee amma warri islaamaa godhatu kun adii tanni isi harka godhatee akkanuma as bayee daddayuma kiyya kana as bayee qaallicha moggee meetaa fooyya seetaanaan jedha. Dooni naan jedhu an akka du'uma nafse matanan na dhufaa hin sodaadha. Uduma na akkasi dhibamu abbaan kiyya na yaalee amma waggaa 2 keessa seenee waaqa kiyya guddisee galateeffadha. Uduu anuu isan beekin waan ina beekaa. Inni adaa hajaana qabaa. Inni adaa waan ina barbaadaara. Seexanni illee na barbaaddi waan illee na barbaadaa. Seexanni waaqa mooyattu waan mooyataan na hambisuuf guyyaa gisee akkana qixxee akka amma xasaananii kanatti seexanni nama 2 taatee dullaa sibiilaa irsaasii waraqata cittuu harka qabatteeti fifiiddee amma namni gabardiinii beeku waan jiru fakkaatu akkana hidhattee boggee fi kootii bichaa akkana asikka oolu uffattee fiigichaa onna seentee irsi ansuurtii natti amantu harka sadii hinaan jetti yoo jettu an ammoo uduu akka bakakkaa gigeessituuti sodaadhu harka sadiin ansuursi natti amantu isiin jettu kana sadiinu ansittin amanu nama keessaa baya ansittin amanu jechi jedhu anillee hin dhagaya akka waan an jedhaan jirre akka waan an wayii jedhaan jirre hin dhagaya ansittin amanu laagaan harka sadiina keessaa bayee tokkotti wal fuudhanii kalee tana nadhayanii sibiila saniin fiiganii yaa'anii an achirraa qabee itti sururamaa dhibamaa ture. Eedduu ture amma kun? Guyyamaatiin akkanuma oduu argu diida taa'ee ol dhufee siree. Suursi natti amani jedhee jennaani harka sadii sitti namanu jedhee jette achidha. Harka sadii sitti namanu akkuma an jedhee harka sadii jedheeni nadhanii fiiganii bayanii. Achirraa jalqabu nadhaanii sana. Fiiganii yoo isaan na biraa bayaan akkasii hulladhee akkasitti achuma dadhabee achumaan na'umaa dhukkubaa ittuma fuufee. Badhaasoo korboo jedhanii namichi wayii luka kana sicciteera namni beeku yoo ruufaan ta'e malee hin jiru. Badhaasoon korboo kun uduma ani hin turre gaafas irraa qabee uduma ani hin turre namni gooftaa Kiristoosi amane dhibeelleen fayya lubbuulleen fayya jedhaa dubbata.
yoonni dubbatu onneen tiyyatu baqaqee holladhee wanti inni jedhaaru kun waan addaa wayii ta'e nan mul'ate. Haa namni biraa bayu eegeeti. Kiristoosiin atta ta'anii itti amanan kaati jedhaartu kana jedhee. Hai maaltu si dhiisaa amantaa? Kun qorqoorroo iddoo mul'attu san argita. Qorqoorroo iddoo yoomni beektan yoo jiraattani ta'amma qaaliyootii iddoo gamaa hospitaalaa san qubaan nan mul'iseeti. Achi dhaqxee utuu an Kiristoosi amanuuf ta'a jettee si fudhatanii ol ka'ee lixe yooma san. Ati achiin dura islaama turte? Ana achiin dura islaamummaan beeknu. Islaamummaan beeknu akkanumaan nama tureeru haati teenna islaama alaabaa islaamummaa kana ifti jaarsi kennallee namuu reefuu islaamummaa kana qaqqabaara malee islaamummaa guddaan beeknu. Achi ka'ee lixee nama urgee dhibamuu dhaban beeki na soqaa yaa'anii yoosuu qabanii na fuudhanii hangaafa sirraa adaa Kiristoosii amaneera. Mana sagadaa san dhaqxe? Achuu duungeen balbala saniin bahee iddoo urgee iddoo qorqoorroo san haxirii seenee yoo ani waan na dhufaa wayyuu du'an akkana mimidhadhu na suqanii dhufanii lafaana cubbanii naan galan. Achi maannaa jecha gabaabsuu fi abbaa ijoollee kanaa na kennaniiti isa jiraattu yaali duutu awwaali hin badaartii jedhaniitti isaana kennanii inni illee na'uma yaalee urga gaafa qe'ee isaa dhufe na yaalee finni dhalatu rakkoo godhate arrakkoof dhibi'een na yaalee fayyinee garaa baqassanii ta fayyinee garaa baqassanii isa dhiiga irraa fuudhanii fayyineen mucattii tiyya ta'an da'ee isin dhibamtee cadhiftee lafa baddee akkuma kiyya lafa baddee na hin yaalanii anima dhibamaa achi isii uduu isiin dayiniin dura adaa anin dhibamaa akkasuma na yaalanii da jedhanii hardaa dur jedhan tokkoof dhageettanii hardaa jedhan kana gajafee hardaani uffata qabatee uffata naa bitanii hardaa jedhan kana cawatanii guyyaa harbaa na kaddaame guyyaa harbaa uffata kana uffadhu hin socho'inii taa'i akkanan na kaddaame naan jedhe seexanne. Fayyinee akka nu fayyinellee arge garuu anqara islaamaa hin sagadaa xahaara kana citaa kana haamee afaa hixaana aarsaa buna akaayee gadiin bayaa akka nama balbalarraa achiin deemaa nama ulaa ijoollee ulaa buna kana gachi achi kana hundaa hin dhiise. Bunuma kana jaba jedhinnuuf waaqa galanne haga buna jaalataa abbee buna biddarra kaayee tumee dhaabee irraa fuudheeti akkuma lafa kaayee inni jaban jenneefi qulugga buuseetti kenna. Qara jaba jette? Jaba ixaana aarsanii jaba jedhanii ollaa waamanii xahaara afatanii lafa gayanii taa'anii hixaana aarsanii waaqan beenne kadhatanii waaqan beenne kana hamatanii buna kana dhugan. An guyyaa isa irraa qabee buna kiyya lafan kaayu ibiddarraa fuudhee qulubbuusee namaa kenna malee akka jaban jenneef. An jaba hin dhiise hixaanaa dhiise xahaara jedhanii citaa haamanii afatan kana hin dhiise waan se achinna hima hundaa hin dhiise. Achisi barsiisan adda? Achinna barsiisan amma kana maraa achinna barsiisan. Wayuu waaqeffati waaqa tokkochaa achi. Waaq Kiristoosii jedhan kana hin argita. Wayuu waaqeffati lamuu kanan godhin jedhanii xahaara afiin hixaana aarfatiin akkana jedhaa ka dhugan kana hin tufiin waan fuudhan ka akkana jiffatan kana hin jiffatiin maali wanti biraa
kamu kajala galgala aanan dhibaafatta hin dhibaafatiin ka galgala badaa biratti aanan dhibaafataa waaqan beenne kadhattansa hin godhatiin galgala jilbiifadhu waaqa kadhu galgala jilbiifadhu waaqa kadhu guyyaa jilbiifadhu waaqa kadhu naannoo san nama kiristaanaa iyyaafadhuuti bakka cheerchiin jirtu dhaqe isaanuu si barsiisanii ximqatti mintiillee hin barattaa yaanii na himan. Wanti godhan kunniin martiin waaqeffannaa kan muka buusan suni. Kan muka buusan waaqeffannaa biraati, kan waaqeffannaa seexanaati, kan garana tuffatan bisaan yoo dhuguuf ta'u garana jiffatan kun waaqeffannaa seexanaati. Xahaarri afatan waaqeffannaa seexaa xahaarri jedhan kun marga haamaniiti mana firfirsan kan. Mana firfirsan kun waaqeffannaa seexanaati kana maraa hin godhin. At amma waaqa kan kee bicha garbuu gubaa seexanaan jissin mana kan keetitti yookaan abbaan manaa keellee ka akkas godhuu amma mana keetti akkan goone dhooggadhu waaqaafaaf hin argita hin fayyita yaanii na himan. Aanin bunatti jabee buna jaba jedhan kun waaqan beekneefillee seexanaa jaba jedhaadhaan. Waan bunatti illee ibiddarraa ol fuudhee dhaabicha qulubbuusee namettuu. Xiqqoo hayyaa golaa buna jaban jettu jedhu. Hin beeke amma inni akka waan wayii taaneerru beeke. Hin beeke malee akka nu fayyine akka nu jenne kanaaf dhuffachuu barbaade innillee ima callise. Abbaan manaa kiyyallee dhuffachuu barbaade hin callise. Hin fayyite ijoolleen nu fayyattar finni fayyattar an fayyattar. Hin teenne dhuffannee teenne asii karaa nageellee kana deebeet baala cabseet na hima madaabara guureet diida kaayee baadhadheet guyyaa sanbataa lixeet buura kaayeet huura tataa'aa wayii kaayeet cheerchii dhaqa. Nama gabayaa dhaqaar isa dhukachuuf yoo bayu nama gabayaa dhaquuf baheeru. Nageellee dhaqe. Nageelleen cheerchii guddaa kana dhaqe. Yoo dhaqe bullettiin na fide seera. Achi obboleettii tiya bullettiin na fide na fakkaata. Nam mul'ise cheerchii albeennistii kana. Nam mul'iftee nageelle dhaqee achi na arganii adaa namni na beeka. Cheerchii sayyoo kana dhaqee abbaa makuraati achi barsiisaa galatoo jedhanii. Cheerchii kana nam mul'isanii cheerchii kana dhaqu. Bariisatti halkan lafti uduun bariine baay'aan cheerchii dhaqa. Bariisatti guyyaa sanbataa uduun bariine dhaqee cheerchii dhaqa. Uduu akkasii dhokadhu dhokadhu. Yoo galtumaa siin Awwaa baadhee lixaa maal naan jedhan gabayaa dhaqee galaara. Baala kalee cireeti madaabara godhadheeti kaayeeti isa baadhee lixa. Hennaa gali baala baadhee gabayaa galaara baaburaa galaara maal na gaafatan. Adduma akkasii dhokadhu dhokadhu. Waggaa gama akka ga'e hin beeku waggaa lama hin beeku hagam akka ture hin beeku. Daa'imattiin takka bashiin. Daa'imattiin tuni. Taangafaati? Daa'imattiin tun taangafaati. Bashii taangafaa tana amma isi dhokataa waaqa kanan. Numuluunu dhokataa yoo mataan illee dhukkubu matsaafa fuudhanii mataarra kaatanii xalootii godhatan. Ijoolleen? Ijoolleen. Nullee anillee yoo matsaafa na uf jala matsaafa nuu kennaniiran. Matsaafa na uf jalaan deeman na hin dhoffanna isa hin dhossinaa gara kaan yoo waan dhukkuban illee isa qabannee ganamallee galgalallee isa qabannee kadhanna dubbifannee hin beeknu matsaafa qulqulluu kana dubbifannee hin beeknu isa qabannee waaqa kadhanna. Womaa isa bannee wayiituu dubbifannee hin beeknu. Uduma akkas taanu akkas taanu akkas taanu bashii harreen dhiitee madhumaan kute. Bashii ta dhiitee harreen madhumaan kute bashiin tantee wallaalteen gaggabdee achii fuudhaniiti manattiin galanii uf beette ta'u beette Yesuus jette. Afaan isii faayyuu mee warri walii amannee isii. Namni jabduun beektuu bashii ijoollee keessatti. Achi Yesuus jette afaan isii Yesuus jedhe walii hin deebine. Afaan Yesuus jette isbii maalii wanti mucattiin tun qaaqaartu maalii wanti mucattiin tun qaaqaartu.
maali Yesuus afaan Yesuus jedhe walii hin deebine ta'uu beektu. Asii isiin manni kenna baadiyyaa asii urgee matana lafumaan marra jiru kamaan cheerchi irra ijaarame kana qoraan baadhadhee yoo hangalu hizbiin mana guutu. Ummanni mana guute alaa mana guuteera daamatti afaan Yesuus jedhe walii hin deebu. Maali jedhanii maalalanii? Maalanan isiin duutee migaggabde madhumaan citee hidhanii ogeessatti waamanii garaa walii hidhanii haakimiin finne na eegaaran amma laftillee dhiyaa jirti. Ati qe'een jirti? As jira as dhufeera manni kenna mandara as dhufeera bakmaasaan kanuma kunu asuma ashaalle kana gadi jira mandaraa jirra mandaraa dhufee asi kunu asuma mandaraa asuma mandaraa ashaalle kana. Dhufeeti qoraan cabsadhee bahamaamoo baadhadhee gala. Yoo angal hizbiin mana guutuu na jala mana odheessanii qoraan balbala buufadhee yoo seensu isiin gaggabdi baffatti yoo baffattu Yesuus jetti yoo dadhabduun cadhifti. Ani illee bira ol dhufee hizbii kaqara dhukadhu kaani kaqaran dubbanne kaani kaqara Yesuusiin dhoffadhee taa'u Yesuus madhumaan kutee ba'e. Yesuus jetti daamatti afaan walii hin deemu. Ani illee ol dhufee nama keessa ol dhufee jilbiiffadhee daamatti harkarra kaa'ee waaqa kadhadhe. Namni hundi hin beeku qara. Eenyullee hin beeku. Islaamummaa an dhiiseera akkanuma lashitti jedhe garuu nafanna beekaniira malee namni ifa qabu. An ammoo adda afaan badadhee waaqa kadhadhee yoo akkana waaqa kadhadhee ka'u. Adda badhaane urgee mucattii harree dhiittee gaggabnetti garbuu gumnee hin jissine amma beeki seexanni na soqaara garbuu akka seexanaa yoo namni gaggabe urgee sanitti yoo namni urgee sani gaggabee nama achii fuudhani seexanaa garbuu gubanii urgee sani kennaniif urgee namni gaggabee kufe sanitti. Adda badhaane. Seexanni kun haa fayyisuuf moo? Seexanni kun urgee sanii akkan dhoofne akka dabalee waan biraan goone waan kana kennaniif. Gabbaran. Yoo waan kana seexana kana gabbaran seexanni lufee waan biraan godhu itti lufu jechuu akka isaan itti amananitti. Akkan goone. Garbuu gubanii urgee namni gaggabe sanii jissanii akka aadaa isaanii aadaa qara seexana warra gabbaruuti. Achi anillee ima beeka kana. Achiin aadaa seexanni na eegaara haga angaluuf qaran gubanii jissanii urga daa'imattiin galanii baratu asii isiin saafaya gaggabde. Isii callaa fuudhanii. Isii fuudhanii galanii eegaaran haga angalee aadaa seexanni qaabsise. Inni na barbaadaara. Akka garbuu tana gubee ana achi daamatti tiyyaaf isaa kennu na barbaadaara seexanni. Achi badhaane aadaa garbuu gumnee hin jissine urgee mucattiin gaggabdee itti kufte jedhan. Ima jal'ise. Maali ambana eele garbu jedhee abbaan ol ka'e. Abbaan yoo ol ka'u mana kiyyaa seexanni beewamaan qabu yoo jedhe ammaan. Intalo be iltama wama gatti tanaa guban malee iltama jechoo yaabo jechoo. Intalo be iltama wama gatti tanaa gubanii urgeessanii jissanii be akka busaani siin dhoofneef jedhe. Busaan seexana san. Amma seexanni be harka kiyyaallee mana kiyyaallee garbuu kiyyaallee anillee seexanaa wamaan kenn hin dhabe harka maratee duwwaa ba'e. Isii yoo duutellee waaqaani yoo jiraattellee waaqaani. Durana seexanni be wamaan qabu mana kiyyaa jedhe. Ta'a damiitan. Fi degattee garbuu cuqtee kana qabattee fiiddee dhuftee kunoo kiyya gubaa lama baabbaa jetteeti abbaa manaa kiyya kennite. Jennaan harkaa fuudhetti. Amma isii ta'a damii suni masaanuuti yaddaa mucaa isii fuudhu. Isiin dhuftee jennaan. Mujatti as mana kiyya wamaa isaan gubanii jedhee achi gaddaarre. Wamaa dhabee mana kiyyaa wamaa isaayyuu gubanii jedhee achi gaddaarre amma garbuu. Wanti mana jiraa seexanaa mufatee tokkochillee utuu hafne. Garbuumaaf hin gubne. Lixe amma garbuu waan hin gubne millee mucattiin Yesuusii waa maartii miree mufatan.
Yesuusii waa maraan kanaan mufatee yaa'ee gale namu. Obboroo yoo lafti bariite walmaamanii daamattee hakimii fidanii daamattee hawaasaa fidanii garaa baqassanii daamattiin madhumaan citeera jedhanii hodhanii hin fayyitee achumaan galtee nu Yesuusii achi ol ba'e. Lamuu dhoffannee dandeenyeere. Lamuu dhoffachuun hin jiraare hin ba'e. Nu afaaniin qodhifnaan galanni waaqa haa galu. Madhumaan kutee ol ba'e yoo seexanaa ajjeesuuf yoo waaqaa ifa bayuuf. Hundinuu beekama akka Kiristoosii amanne. Akka Kiristoosii amanne adda beekne.